akkanan sawwaramullee uf argisiisullee akka namni argullee hin barbaanne anaa fi rabbii kiyya walirraa beeka. Sheeka nan jaal'a rabbii fi jan jaal'a. Alaaqaat akkas hin qabnu dhaloo mallee hin qabnu naannottis isaan dirdawaadha ani gara arusiidhaa sanii takkas alaaqaa hin qabnu alaaqaan teenna wuddummaan teenna lillaahi ta'aalaa fitta rabbiif jecha jaalla namni rabbitti amane hundatu jaalata ga'a rabbi umrii sheekaa nu haa tursiisu waan jedhu hin qaba sinillee obboleeyyan islaamaa rabbumaaf isaan jaalattan nan beeka hin beeku ani akkitti viidiyoo kanatti gal hin beeku malee dhoyfadheetumaanin ziyaaraa balbalarra bahee deema je'ee dakaatiralleen ilmaan tiyyaas walumaan jiranii walumaan jirra hundinuu balbalarra yaana jenneetumaan deemna malee waa turullee fi miti kaayyoo karoora akkasii qabanneen dhufne buleeyyan keenna warri nu dhageettan nu gartan nu nama akkana hedduun qabnu nama akkana hedduun qabnu takka lama faayoo jenne hin beeku an lama jenna sadi jenna hin beeku ani nama akkana rabbi nu haa tursiisu nu haa baay'issu nu haa baay'issu du'aa isinitti dhaamachuun barbaadaanii boleessi islaamaa bakka eegana dhageettan jechuudha garuu akkana dhageettan isin barbaanne rabbi haa tiisuu alatti manatti saffatti addatti sagalee isaanii tana haga umriin isaanii turaa malee rabbi biratti ta ol fuudhamtu haa taatu jechuus obboleessi akhiraa hunduu kanuman jechuu